Kun second dhibba waliif TVT daawwattoota keenya odeeffannoo keenya jalqabaatiin godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti kanaan booddee namni fardaan gaarii harkisee birrii 60,000 akka adabamu bulchiinsi godinichaadha. Ibseetti kan inni jiru bulchiinsi godinichaa kana kan beeksise Oromoon fardaa fi safuuf kabaja kan qabu ta'urraa kan ka'e akka ta'e ibsameeti kan jiru. Godina Booranaa magaalaa Yaabellootti daa'imman lama qaamaan walitti maxxananii akka dhalatan ibsameeti kan jiru. Daa'imman kun naannoo laphee isaaniitti qaamaan walitti maxxananii kan dhalatan yoo ta'u, daa'imman kunneen saalaan dhiira ta'uu isaanii ibsameeti kan jiru. Daa'imman kana adda baasuudhaaf biyya keessatti yoo dadhabame immoo gara biyya alaatti kan ergaman ta'uun ibsamee jira. Humni galaanaa Ameerikaadha diroonota Huutii 12 haleeluusaa ibseeti kan jiru. Duula kibba galaana diimaatti taasiseen misaa'ilota baalistikii Huutii farra doonii misaa'ilaa Kiruus 3 fi diroonota Huutii 12 rukutee kuffisuu ajajni giddugaleessaa Ameerikaa ibsee jira. Humni giddugaleessaa Ameerikaa kana jedhu malee hidhattoonni Huutii ammoo naannawaa to'atee socho'aa jirutti doonii tokko irratti illee haleellaa misaa'ilaa raawwachuu beeksisaniiti kan isaan jiran. Lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiruun guyyaa tokkotti namoonni 241 ajjeefamanii kan jiran. Israa'el ammoo baatiiwwan itti aanan keessatti illee lolli kan itti fufu ta'uusaa ibsiteeti kan jirtu. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Falastiin Muhammad Abbaas Israa'eliif akeekkachiisa laatanii kan jiran. Odeeffannoon keenyas kanuma. Galee Israa'eliiti yeroo gaarii.